So galgala. Ano jeta? Laman mo sa. So alkan butuh aso ini gari tuh re. Ada kisah ini mi. Ada apa? Kono. Kono kan? Halo ya. Gavin biya kana tentu di kopi kantor dia. Kan volume aja jadi. Kalau kami aku kalau saya itu mau berkerja, jangan dia ilman sawah itu. Umar kan orang tuh kisah kan basin mali gitu, kalau ini sawah itu kisah ini apa? Inti bapak udah bukan, jar meja ring awal udah bukan. Karena lebih kisah yang kisah termat ada oke. Uang persentage, kamu kira rosa ini? Apa kita tahu tentangnya tu? Apa kayaknya tu? Wanita tu ada video cikgu ni buat apa ni? Jarmen orang kopai, power batu kuat jurusan, guru tanda itu. Kami yang kat tu, kuri lagi sesuatu. Jarmen psychologically, structurally, leadership wise, Jarmen ko pahal tu. Kati korang orang kamu, aku le video. Lama pun kami jenis itu. So ini bukan ada kata tadi pakai yang tadi parti sini. Anak malah biar biasa parti itu nanti. Wani parti sini. Umman rumah orang kerja, jiran kerja bergeser. Hire argam. Gara sirna daltai sa isu tujuh kadang tahu parti cimayu kabate. Jar में चिमायु कबाते नव चिमायु कबाते वो सुनते ही जार में चिमा हुक्कन इदिता आसा सिरिद्री इमामत इमत है सिरिद्यात में वो कबाते हैं कना बीजू कना इति को पाऊं बर्बाद चलेगा भाई ना मुआये मुतुम्मा कना मुतुम्मा को पूरा कोई ऐसा अंसनी में कराया चीज़ वन नोट में गद्दे को नोट Runda rumah yang kedua dia. Saya urut, dia sudah mampu semua kalau begini. Gabi yomi di mana? Rumah kurti. Anak mah post bertikin na tu naci, bertikin na boda, mana kaya kamu? Ini lama jiran. Loli pun itu bunda ni, bertikin na boda, biji pun jiran. Loli pun. Batti loon gundaawa duwannaan Beltegenaanis, Itoophiyaanis, Oromiyaanis, Soomaaliyaanis, Amaarinis illee wajji bata loon gundaawa duwannaan tokko dhabamuun biyya dhabamuun uummataa diigamuu uummataa ni haalli amma tuultuulaa lammaffaa yoo akkam jabaata wanni nun beekne ka isaan beekan yoo jiraate sirna abbaa haaraa tuufaa jechuudha. Lachuutu uummanni keenya fayyadamu. Walwaraansi kun itti fufuu isaatiin diigamuu biyyaatiin diigamuu uummatarraa uummanni keenya fayyadamu. Abbaan irree biraa dhufee maqaa bilisinnaatiin haa taatu maqaa biraatiin dhufuun uummata keenya hin fayyadu. Kana hanqisuudhaaf balaa ummata keenya irraa amma jiru kana hanqisuudhaafis balaa sirna kana booda dhufu ummata keenya irraa faccisuudhaafis jaarmaa cimaa jaaruu qabnaa jennetti haga beekumsa hundaa fi ummata keenya tattaafataa irraa kana ajjecha naannoo shawaa lixaa shawaa kaabaa Gujii Wallaggaa Afran
Arsiin lixaa godinoota hedduu keessatti akkuma deeggarda ittiin galmeetti jee namni dhumuu miti beekta wanni ajaa'ibaa jiran eenyu du'e eenyutu ajjeesee maaliif ajjeeseenu deebii dhabee jira. This is total anarchy. Lolli sirna qaba bara humni lama waggaa ol lolu seera lolaa loo ofaa dhimma saqamu qaba. Kan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru garuu akkuma reefu obboleessi Iyyaasiin kaasee obboleettii kaamte qaamni wal lolu lamaan osoo jiru kabiraan boo jidduun kan uumame uummata keenya keessatti warri naannoo sana daddalattanii dhuftan gaggaafadha. There is something really weird going on. Nama keenya jajjaba abbaa qabeenyaa jabaa barsiisaa jabaa hayyuu jabaa kana ajjeefama. What is going on? Maaltu godhamu jira? Ka ta'u sirriitti hubachuun barbaachisaa fakkaata. Nuyi waa'ee nageenya kanaatiif kaasofnu lolli dhaabbachuu qaba kan jennu gara tokko loobnee gara tokko qaqqabuuf miti. Lolli kuni balbala baay'ee banee seexana baay'ee haada irraa butee uummata keenya gaaga'aa jira. Balaa hamaa nutti fida. Kaja'urraa jechuudha. Mootummaa akkamiin amantan kan jedhu mootummaa hin amannu amannees hin beeynu garuu biyya keenya keessatti nagaan dimokiraasiin sirni federaalawaa dhaabbachuu qaba. Kan ammoo tarsiimoo qabsoo nagaatiin geggeessuu qabnaa jenna. Kan hoggaa jennu aarsaa hin qabuu jechuu miti. Hin hidhamnuu jechuu miti. Hidhamuunis qaama qabsooti. Ni wareegamnas. Tarsiimoo qabnuun beekumsa qabnuun uummata keenya gurmeessinee sirna amma dura ofirraa kaafnee jirra. Sirna kanas ni jijjiirra jennee amanna nu. Ka jijjiiruu baay'ee nu yaachisu nu. That's not our biggest problem. Nu waa lama. Tokkoffaa bakkuma sirni jijjiiramu sanuu geessimoo faca'iinsa wal fixiinsa hamaa anarkiin kun itti buufu. Lammaffaa san booda maaltu ta'a. Kanaaf of qopheessuu qabna, of jaaruu qabna jennee fuulleffannee irratti deemna. Kan ijoollee bosonaatiin kaafte Baqqalaan kaleessa kaasaa ture. Hedduun isaanii nu wajjin hidhamanii hidhaa keessatti dararaan meeqarra ga'eet qeetti hoggaa galan ajjeechaadhaaf barbaadamnaat qeetti haadha ofii duratti duudiddaaf bosona gale dargaggeessi. Kun dhugaadha nu. Oduuni miti barka beeynu. Oduuni miti. We know them. We know them. Amma yeroo baay'ee namni quba nutti qaba akka nuti faallaa sanii jirru. Kami jaarmayni gadi ba'ee biisan keessa osoo taa'u osoo maqaa shororkeessaa itti dhoobamee jiru gadi baanee koora irratti ejjennoodhaan waraana shanee jedhamu hin beeynu waraana bilisummaa Oromoo jedhamu beeyna jenna. Namni jedhan jiru bara. Fakkeessaa miti barnu. We walk the talk. We don't just talk. Nui achi keessa teenyee tokko siyaasaa madda siyaasaa jira dhugaa qabanii. These are legitimate political force. They have legitimate political grievance. Akkuma TPLF dhaggeeffatanii mariidhaaf hojii teessanitti waraana bilisummaa Oromoo hojii teessanii mari'achuu qabdanii jenne nu. Kun eenyu aarsa? Kora keenya irratti dhageessanii miti hoggaa durataan keenyas sankoo osoo ta'e riizoluushiniidhaan filannoo keessaayis kaafaa'uun hoggaa ba'u tokko hidhamuu keenya lammaffaa dargaggeessi dhiibamee qawwee fudhatee bosona gale mariidhaan deebi'uu qabaa jenneeti. Ammas marii biyyoolessaa hirmaattan malee jamee dhiibbaa meeqa godhamaa jira. Humni hidhatee mootummaan wal lolaa jiru kan TPLFis kan OLS kan Beenishaangulis
hirmaatu malee nuti hin hirmaannu jenne. Hin hirmaannu jenne. Tarsiimoo adda addaa hordofna. Nuti waraana bilisummaa Oromoo wajjin. Nu qabsoo nagaa hordofna. Isaan qabsoo hidhamannoo hordofaa jiran. Dhugaa walii galchuun immoo jira. Kanaaf ummanni akka tira gaafatte hedduun isaanii ijoolleen wajjin qabsaa turani. Kaleessa Baqqalaan waajee ture. Lolli kun dhaabatuu baatee mootummaan karaa ammaa kanaan itti fufnaan namni hundi bosona galuu ta'a. Maaliif qe'ee taa'ee dhuumu namni? Sun immoo mootummaafis biyyaafis bu'aan qabu. Karaan waggoota muraasa dabre kan itti deemame sirrii miti. Mootummaafis ummataafis biyyaafis gaagama malee bu'aan irraa bu'ame hin jiru. Gaafa naaf Baqqalaan Wallagga dhaynee Asoosaa dhaynee waachaa boo'aa turre aanaa muraasa keessa ture sochiin kun. Har'a biyya guutuu wal ga'e. Nu amma faranjoota tokko agarru waan itti himnu jira. Kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran. Asiin haasawee galee. Kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran. Eeysanii dhufe jiran. Ga'e ajaa'iba. Kanaaf nuyi akkuma reefu bakkeen jeetti wanni baay'ee nama gaddisiisu. Mammaaksa Amaarinyaa tokko jira. Maal jedhansi የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ሐዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ እንገልቹ በይታን ያፋን ዲሮ ሰልቢና ኬስ ጅረበር dur ormatu nu ajjeesa orman nu hidha nu darrajenna amma keenyuma walafaan garagalee walafaan gutti jira kunurra dhaabbachuu qaba namni keenya rakkatee jenne kana ka jechaa jirru ka akka itti cabsan baratanii ka jettu ka Oromoo cabsee dagarre ka ofii caccabe malee nu uma waan tokko sodaatina Jawaar ajjeesuu danda'u Baqqalaa ajjeesuu danda'u Oromoo fi Oromiyaa garuu hin danda'amu. Kanaaf an baay'ee na yaachisu sun anta san boodatiin na yaachisa. Tooftaan cabsuuf tooftaan qaala'u xilafa'u damsisa'u waggaa lamaan dabre kana biyya damassaste malee bu'aan isiin buufte jiru. Kanaaf nuyi kan jennu mootummaadhaanis humnoota biyya alaatiinis kan jennu biyya damassaste malee Okiya, diise bakka nin dheereyse jechuudha nin dheereyse. An fitadhe bakka akkas taanan. Okay. Anis waan xiqqoo waan gaggabaabdu tokko yaaduma isinii kennuudhaafi. Okay, first of all I would like to thank my friend there for your comments. Thank you for being with us and for the sympathy and solidarity you have shown to the Oromo community and our people. And I'm very glad that I heard you have been praying for us while we were in prison. We know there were millions of people praying for us. You were one among them. And thank you for that. God bless you. Waa'ee nageenya keenyaa inni kaaseera nuyi qabsoorra irra dhiiroo namni qabsoorra jiru du'uu danda'a hidhamuu danda'a namni waraana hidhatee bahu qawwee isaa fudhatee rasaasa isaa hidhatee gaafa bahu nan ajjeesa duwwaa jedhee hin bahu akka du'uun beekamoo hin beeku du'uus hin danda'a ajjeesee nagaan galuu danda'a yookaan immoo du'uu danda'a akka du'uu danda'a utuma beekutu qabsootti seena nuyi
yoo waraana qawwee baanne yoo loluudha yoo baanne yoo waraana keessa irra lola keessa irra lola dippiloomaasii keessa irra lola siyaasaa keessa irra mootummaan kana addunyaa irratti dhiibbaan akka irra ga'u qoqqobbiin akka irra ga'u karaa dippiloomaasii dhiibbaan akka irra ga'u akka harka kennatu waan hundumaatiin irratti qabsaa jira. Kanaaf nuun hiilu nuun niisu nu hiiluu danda'a yeroo meeqa hidhamneerra yeroo meeqa waan meeqa nurra ga'eera garuu ani kan baqadhe eewu dhaqee hidhamu eewu dhaqee aduu ilma eewuun kennaan akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin dhaqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti. Maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti hafuu danda'a? Ilma eenyu dhaqee du'aaf eenyu dhaqee qabsaa'aaf eenyutu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara. In jaallata akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana kaffalu? Yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin dhufu tola hin dhufu. Gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluun qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti bilisummaan kan argamu malee akkuma itti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deemi ani immoo dhaqee du'a Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaar inni akkasii hin ta'u hin ta'u inni akkasii hin ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektamu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah. Kanaaf waan tokko nuuf yaadda'ina abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti. Warra wajjiniin hidhamnes beekna. Guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana doosaatti deebisa. Namicha kana iddoo sana baasa yoo kana ta'uu baate nus nyaannuudhaan nyaannu jennee jalqabne. Sanumaan dubbiin dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seenne waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye. Innis waliin anis jannata akkuma itti ilaallee deebine. Kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha. Mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka. Risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qoodaa akka turre nu miti isaantu dhugaa ba'uu danda'a gaaf tokko. Nuyi osoo nyaannu isaan agabuun bulanne nuyi osoo uffata kafana otoo qabnu osoo uffataa jirru isaan immoo isaan agabuu isaanii hin bulanne. Namoonni baay'een yeroo sana turan keessaati kun reeduwaan faas jiru bakka kana jiru akkam akka ture jechuudha. Akkamittiin wal ilaalaa walis gargaaraa walis hubataa akka turre nutu beeka. Ammamiin akkamitti akka walii qabsaa'aa akkas geenyes beenna. Hakiimota keenyas haa ta'u ogeeyyii seeraa akkamitti walii qoodaa akkamitti wal hubataa akka turre hunduma beenna. Mala qabsoo keenyaatu adda adda malee kaayyoon keenya tokkodha. Saba nuyi bilisoomsuuf deemnu saba tokkodha. Kanaatiif abbaan milkaa'e haa milkaa'u abbaan deeme haa deemu. Gufuu walitti hin taanu wal duran dhaabbannu. Booddeetti waliin harkifnu jennee akka kanatti deemaa jirrannu malee callisneetuma akka namni ilaalu kanatti miti hariiroon jiru jechuudha. Karaa biraa yoo fudhanne daasporaadhaa fi waamicha maalii gootaa maal gootuu warri biyya keessa warri daasporaa kottaa dhaqaatii dhukaasaa isinii hin jennu nuyi. Yookaan immoo kottaa dhaqaatii hidhamaa hin jennu waa'ee hidhamuu nuyi jirra waa'ee du'u ijoolleen jiru. Isin immoo waan qabdan waan dadhabdanii hojjettan irraati akkuma amma gootan kana waan ittiin oollee bullu waan ittiin qabsoo xinnoo ishee gara fuulduraatti tarkaanfachiifnu
gaafa 10 argattani yookaan 20 argattani tokkorraa nuu qoodaa kanuma keessan qoodi keessan karaa biraa diploomaasii irratti hojjedha faranjii wajjin ooltanii wajjiniin haasaa ilaa biyyi koo biyya akkasiitiin dhufe maaliifan biyyaa ba'ee biyya suni nagaa dhabe mootummaan nagaa nu dhoowwe biyya keenya keessatti bilisummaa nu dhoowwate garbummaan nu tammaate kanaaf isinitti baqannee jedhaati quba qabaachisaa ittima lafa buna dhuddanitti lafa ooltanitti lafa hojjettanitti hojii diploomaasii hojjedha akka warri kaan hojjetanitti hojjedha biiroo keessa hojjettu ta'e itti himaa nama tokko amansiisa gaafa hiriira waamamtan hiriira baa gaafa akkas godhaa siniin gaafa jedhamtan sana amanaati hooggantoota keessan amanaati baa hoogganaan keessan korraabtisa ta'u maalisa ta'u amanaa saba biraarraas baradhaa muuxannoo horachaa deemaa waan hojjettanitti immoo booddeetti deebi'aati ilaalaati reflect gochaa deemaa kanuma isiniitiif dhaamuu barbaanna daasporaan hojiinsa akkanuma warra birootti immoo waan ittimuun irra jiru immoo ittimna yeroo isaa eegganne obbo Baqqaleen attam ta'anii yeroo jettan kora geggeeffannee turre dhiyoo kana kora sana keessatti Jawaar sila dubbateera dhaaba Oromoo fakkaatu tokko bakka hundumaatti walitti finnee ijaarraa dhaaba Oromoo fakkaatu jechuun Oromoon jaarsa duwwaa miti kan inni qabu nuyi warri kaafa'oo keessa turre baay'een keenya warra xinnoo lafarra bubbuleedha umuriin keenya guguddaadha jechuudha kanaatiif dargaggoonni dhufuu qabu ga'eessonni dhufuu qabu jaarsoliin immoo hamma tokko warri dura deemanii warri qajeelchaniif warra hooggansa olaanaa kennaniif immoo isaaniin immoo tursuun barbaachisaadha kanayyuu immoo guutummaa Oromiyaa keessaati amantaanis naannoodhaanis waan hundumaanis waan Oromiyaa fakkaatu ijaarra jennee sana ijaaruutti milkoofneerra akkuma sanaatiin namooti wal jalaa duubaan suutaan warri tokko warri qabsoo kana keessa waggaa dheeraa ture isaan immoo dargaggooti bakka isaanii bu'anii akka isaan paartii kana akka isaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisaniif yaalii godhame keessatti namoonni tokko keessaa hafaniiru amma gaafa kora sana geggeessinutti obbo Baqqalaan koree hojii raawwachiiftuu keenya keessatti miseensa turan amma immoo koree giddugaleessaa keessa yookaan central committee keessa jiru garuu executive committee keessa hin jiran ammas miseensa paartii keenyaati ammas koree giddugaleessaa paartii keenya keessatti miseensa ta'anii muuxannoo isaanii qoodaa jiru waan danda'an waan kanaan dura beekan namoota bakka sanaati bakka bu'anii dhufan dargaggootatti barsiisaa jiru isaaniin coach gochaa jiru jechuudha akkuma kanaan anis immoo rabbi na gargaaree achi ga'ee isa taanu keessatti Jawaar fa'iif gadhiiseen ba'a akkuma kanatti wal bakka buusaa deemnaa jechuudha malee waan biraatiin miti obbo Baqqalaanis jiru inni kaani gaaffii Jawaariin gaafatanii gaaffii Jawaar matu deebisa biyya bulchuuf yoo gaafatamtee yookaan immoo as turuu qabda jedhan silumayyuu dubbanneerra ani waanan jechuu danda'u waanan jechuu barbaadu as ta'u as har'a dhufnee isin gidduutti argamuu keenya baay'ee gammannaa yeroo biraa immoo injifannoodhaan deebinee wal agarraa waliyyaafannaa akkuma kanaan dura akkuma mucaan sun iddoo sanaatti jedhe immoo du'aa keessaniinis nu hordofaa waaqa nuuf kadhadhaa waaqatti nu himaa yeroo isin gaafannus immoo waan argitan nu darbadhaa hojii diploomaasii hojjedhaa nu yaadadhaa maatii keenya iyyaafadhaa gaafadhaa nus isin iyyaafannaa isin dubbifnaa rabbi janagaatiin wal nu agarsiisu gara keenyaan har'aaf kan xumurre natti fakkaata kanaatiif fayyaa ta'a jedhee man xumuruu barbaada gara kootti. Tole haala amma jiru wajjin jarris dadhabaniiranii mana keessaa waan hedduu akka ka'aa jiru hin beekna ulfaadhaa galatoomaa